ولا قرر جنة يوتا تنام بقى نجان رفتني دكتور مراران نقول سني أما السلطانس تنو دبلمني رني بقى نجان قرر كنا رفتني ولا قرر سنجرا دوران درسه أبو بكر يعني اللي أكاسما وروليني زمان ديرا وجين تاجلات الرّ بقى نجا ولا قرر سنجرا دوران درسه كانت تانسة قافين كي أنا كان نانجلين توكو تجرا أجمعت دكان كينر راي قال دكتور مراران كرا نجاتين كراتا تراني كرا نجاتين ديما تراني أجا بوبك إمبوتي مسنسون إساني كفايو هون ديساني جتشارا كرا نجاتي يرو تجريساني دكو چلانچي لوي نجرا جده يادا چلانچي لكمي كوبا باساني ميدا سجلچاني سي تفسيساني سجلة كي هتملي أما سننجرو يرو سنس أكاسي يالاد أينه تاجلاد أينه إسا وجين مويچار أينه كانوا نكوفي غورا دغاني ددمنه كيرون غرا مرميتي كاي امته سنفر غرا بيا سانيتي جيجسين غرو اما كسانچالو ندوفي كافام بين نمني كون اما كافا والبين كون نم توكو يو اتي مرمي دبتي باتي غلو هندنديتو كران نغايا كون حاجا يوم ديمنه نباس اجرا حاجا يوم ديمنه ملكاي أجرا برا مرا جرمولين كوبات أبني كوردو مباني كوردو إنسان أكيد تهوام بكنيف هاga fetas nimoyatta milkaayun dandeetu karaa nagaa kanaan haga yoom milkoomna haga yoom deemna takka gaafii kiyya isa lammaffaani karaan ummanni itti deemu kalee baawurii qabdanii wanna adda addaa qabdanii oofis adda addaa oofisni sun cufamee jira isin harkaa cufanii ummanni miseensi keessan bittannaa'eera kun biyyarraa ari'amee jira dorgomaa jedhanii yooma isinii ka kennanuu taatee karama nagayaatiin nama amanee namni akka durii sanii baadiyaa mara keessa deemee nageenya ofiitiif namni dorgomee bakka bu'ee waan kana karaa nagayaatiin nu milkeessa jettanii yaaddu itti aanee hayyoonni teenna haga oromoon akkanatti haga akera salphinnaa jala geetti hayyoonni qeeysiin sheekiin hayyuun qabnu hundi haga namni kenna du'ee awwaalamuu dadhabee bineensi nyaatu maa cadhistan maaliif itti laaltan saba keessanii miti saba keessaniif xaaraa jirtanii sheekiin gabbayee maaf hin dubbanne namni yoo mootummaan ajjeesu maaf hin awwaalamne maaliif mirga du'a namni yoo du namarraa argatu maaf dhabe namni kenna maa mana waliin gubatu haawwanni teen abboonni teen obboleeyyan teen maa gabbaataniin iyyinaa duraanuu of kennitanii nasbee teessan wareegama san caalu maan kafalinaa maa nurra laaltanii salphina gadaddoo gadaanatti nu kuffiftan hayyuun teen kenna warri mootummaa waliin dalagullee sheekii qeeysi waliin ni jira wanni martuu seenaa qabdi aadaa qabdi awwaalchi seera qaba aadaa qaba kabaja qaba namni kenna yoo duumaaf kabaja dhaba abbaan fedhe haa ajjeesu ka fedhe mukaa dhufee haa du'u ka fedhe ka lolu dhufee yoo du'e maaf hin awwaalamne maaf hin kabajamne hayyoonni teenna maaf cal'istanii nurra laaltanii komii guddaa isinirraa qabna isiniin jedha galatoomaa ulfaadha. Okay, gaafii yoo gaafattan waan hubataniif isin isaan waan hubataniif nu hubatan jettanii yaaddanii hin dheeressina gabaabsaa gaafadha ni hubatu. They are well educated individuals. Inni isin hubatani. Kanaaf gabaabsaati gaafadha please sa'aatii dheeraan qabnu. Ayya kamultani nagaya adura keessummoota bagnayaan dhuftani. Amma qaan kiyya gammachuu bayyanaati namni beeku fe nam beennallee ni wal barru. Dhalootani ijoollee booranaati. An abbaan kiyya Oromoo Tuulamaati Shawaa. Haatiti arsi warra haqoo guutuu obbo Mararaan reefuu na gaafate kanaaf kan dubbadde dhiifama wajjin namni gaaf Mallas Zeenaawwiin nafse hin jiru nama kan gaaf inni lubbuu hin jiru ittimu gaaf inni addunyaa kan keessa deeme akka aadaa Oromootitti ekeraa nama ayyaaman hin lagan arra zaban sun keessa hin jiru zaban hama kee jira ammoo gaaf Mallas Zeenaawwiin nafse hin jiru dhugaatti hima ture Profeesar Mararaan
paarlaamaa keessatti. Namni biraa kan isa argee Waashingten DC'tti abboo bilisummaa naa kenni yookaan naa ajjeesedhee is gaafataan piruufii gochuu hin danda'a ragaatti qaba. Okay? Maaliif kan jetteen illee onaan jettanii akka beektanii zaban sunitti biyyi Booranaa akka Wallaggaa, Shawaa, Walloo, Gondarii, Goojjaamii military court martial itti godhan biyyi Booranaa military court martial kee ture zabana Mallas Zeenaawii adda bilisummaadha. Saniin ajjeesan obboleessa kiyya. Reeffallee nu dhoorgatan. Arri ijoollee Oromoo ta Wallaggaa ta Meeccaa Tuulamaa qa'ee fuudhanii gatuu jiran. Qa'ee fuudhanii gatuu jiran. Karaa irraa baasanii ajjeessaa jiran. You know? Shanee jedhaniin Rabbiin shan isaan hin bulchine. Maqaan kunillee asirraa deemee biyya seen hin beekna warri maqaa kanallee fuudhee galeen waan wal dhoossin hin qabu. Ammoo dhugaaf haqii hin badu. Dhugaaf haqii hin badu. Waan gaafadhu hin qabu. Egaa boona hin jarjarsin himee gisee hundaa'u. You know? Gisee garii nami obee kee waa dubbattes taa'imii namaa kenna. Please. Waan jenna qabna argite. And then gaafin jirtu uummanni keenya bilisoome. Ka as jirulleen ka biyyi jirulleen ka yees jedhuun jira kan noo jedhin jira. Hin bilisoomne nu. Hagam nurraa fagoo. Asii haga Afrikaa nurraa fagoo bilisummaan. Hagam dhiyoo. Hag Twin City dhiyoo. Hag Twin City dhiyoo. Abiy Ahmed Ali an dhaamsisaa qaba. Jarka waan gaafadhin qaba. Obbo Baqqalaan nan fuulii isaa ifu. Gaafa isin durallee wal agarree hagini dhamin duratti. Arra akkinni jiru laala. Akkinni jiru laala. Yeroo meeqidhaam namni kun. Yeroo meeqa nafsee itti taphata. Ijoollee isaa arguu dhoowwanii maatii isaa arguu dhoorganii. Armi jiru gaafa isfa jawwaarfaan hangar istiraayikii godhanii qaqallatanii mormii garteetiin akka buqqee akkan qallateetiin mataa hadatanii. You know ijaan agarra waan kan hundaayu. Eenyu kan hunda nu godha rakkin kan hundaayu. Namicha argiteetiin kalee dhufee ka maqaa gabaabaa qabu. Maqaan isaa maqaa koomunitii teennaa fakkaatu qabu. Maqaa gaggabaabaa. Walde Giyoorgisii fi Habte Giyoorgisii Oromoon ifattee jirti. Gartee maqaa kanaan nu dhufee nu gowwoomse arkunoo dhibee keessa ba'uu hin dandeerkee nu naqe. Kasaara kee jira. Kasaaraan kun cuftinuu arra kenna. Idaan kun cuftinuu kenna. Nami harri inni fixaa jirus rakkinni harri inni uumaa jirus idaan kenna. Kan hubadha uummat kenna. Abiyyiin borachii deemuu danda'a. Baduu danda'a. Tigreen bor dhufteetiin guma nu gaafatti. Kanas yaaduun nurri jira. Badiin hojjanne. Nam keessan hin finde horii san hin baasnu jechuun hin danda'u. Asa deebinu uummanni kee 95% miskiin biyyaaf alalleetti. Miskiin iyyummaa kee jira. Biyyisi isaa biyyi quuftu, biyyi badhaadhaati, biyyi bunaati, bunni dahaabaati. Hayilamaariyaam Mangistuun kaakii uffatee gad dhufu. Mallas Zeenaawii wayyaanee guurratee gad dhufu. Kunilleen armaa gabbaa'ee kunoo ida. Generation to generation. Generationiin as dhufullee ka keessa ba'uu hin dandeenye. Hidhachiisee garteetiin milishaa hidhachiisee deema namsaamaa jedhee deema nama ajjeesaa jedhee adda bilisummaa jedha. Addi bilisummaa hojiin isaa sanii miti. Suniif manaa hin baane. Ganni 50 guutuu rasaasinni gaar keessaa dha'uu jiru. Sirni gabrummaa biitan keessaa buqqisuuf kanaaf lolaa jira. Kanaaf ijoolleen Oromoo lafeessii dhiigisii jissuu jirti. Argite kanaa beennuti kanaa walii hubannu. Abiy Ahmed Ali dhaamsii qaba. Mootummaa gad dhiyaatu military court martialii dhiyaatu bisuun keessatti yookiin achi dabri ICC harkisee General Biraanuu Juulaa isaniin Mardaasaa isaniin kun cuftii dhalootaan Oromoo isaniin responsibility qabdan. Warra 4 kiiloo jiru hidhaa. Haile Sillaasee yu militeeriin gargalchee jira. Maaliyyaan Abiy Ahmed Ali gartee injiraaniif injijjii hin ga'u ofirraa kaasa. Thank you. Obboleessa kiyya amma dubbatte waan ati jette kan Rabbi haaju. Rabbi isaa buqqaasu. Rabbi haaju. Ani gaafii biraan qabu jara keenya baga nagaan dhuftan baga lubbuun jiraattan lubbuun jiraatu waan guddaa baga nagaan dhuftanii wal garree ammoo kan inju namtichi kun filmaata taphaa tokko yoo as fide ammallee gartee filmaata gaggeessina hojii dhiiroo filmaata san ni seentammoo akkami haala amma jiru kanaan
fiifin numaa gabboo dandeessanii jechumaan agarummaan isin gaafatu fedhe tabiraati ammoo baga jiraattanii warra keenya kabahaa maal jaa dhiiruma haa ta'u dubartii dhiiruma haa ta'u madabarra haa qufa'uu mammaas dubartiiti dhaabni keessan kun gartee matumaanuu nu jiraatuun jaaramtaniitumaa jiraatuun yeroo numa jijjiiramti jabaadhaati walquba qabaadhaa jaarmuma kan nu jabeessaa feetan seenaa feetan dhiisaa filmaatesi feetan qabsaa dhiisaa jaaramtaniituma taa'uun waan guddaa lubbumaan jiraattanii akka nuti itti nuufu fa'aa dhaamsa kun. Ayyee galatooma carraa kana naa kennuudhaaf dura dursoo ammallee itti deebi'ee baga rabbi nagaan isin fidee baga walgarra isiniin jedha onnee guutuudhaan isin jaalannaa maalii fi yoo ummata Oromoo guutuutu isin jaalate yoo jedhe sobaa miti isinuu agartanii jirtanii bara isin duran agartanii kutaa lama qofa kutaa Arsiitiif kutaa Harar qofa deemtanii ummanni waan isin waliin ta'e galaana agartanii jirtanii isinuu rakkoo kanaaf agartanii akka filmaatatti isin dhiyaanne isin godhanii anamma gaafiin kiyya gaafima obboleessi kiyya duraan isin gaafate kana filmaata kanaaf maal yaaddan akkuma san yoo ka itti deebitan taate maal bu'aa qaba isin durana agartanii zaman agoyyaan eessanilleen sochii guddaa godhaa turtanii warrumatu agartanii carraa isiniin kenname san gara ufii deebisanii takka lammaffaa dhaaba keessan kana yoo biyya alaatti ijaarattanii daaspooraa irraa sochii guddaa yoo gootan malee biyya san keessatti waajira keessan diiganii miseensa keessan kaan hidhanii kaan ajjeesanii biyyaa baasuu jiranii ammas ufii achi teettanii agartanii kana gootan malee wanni gootanii agartanii itti bal'iftanii uummata san amansiiftan jira. Lammaffaallee Oromoo tokkummaa kana dhaabbotiin adda addaa kaayoon Oromoo takkumaaf takka yoo biyya alaa kana diriirsitanii isinilleen akka nam tokkootitti biyya kana teettanii yoo sochooftan hoo maal qabaa ka jedhu gaafiin kiyya galatooma. Ulfaadhaa Profeesar Isqeel. Kaasuma tokko. Yeruma tokko. Akkuma itti beekna. Tole ani gaaffii isaaniif baay'een qabu. Gaaffiidhaafis miti kan inni as bahe. Waan as baheefi waa'ee qabsoo haasofteeti. Qabsootu jira. Qabsoo kanaafi attam gooneeti sochoosuu dandeenya kan jedhu irratti dubbattani. Hundumtuu kana dubbate miti. Gaaffiin ani qabudha. Qabsoo Oromoo waan nuti jennu sun. Yeroo baay'ee qabsoon Oromoo kanadha jennee waan dubbanne natti hin fakkaatu. Yeroo baay'ee dhiifneerra qabsoo jenna malee qabsichi akka inni jijjiiramaa jirus akka inni fooyya'aa deemus yookiis badaa deemus irratti dubbannee hin beeknuufi. Qabsoo Oromoo garuu jennee dubbanneerra. Qabsoo Oromoo hammani beekutti kan inni jalqabee fi Oromoo badiisarraa oolchuudhaatiif jalqabe. Qabsoon Oromoo malee mirgaaf hin turre dur. Gaaffii mirgaatiif hin turre qabsoon Oromoo gaafa eegalu. Oromootu sirna nafxanyaa sirna Haayile Sillaasee jalatti assimilation karaa jedhu sanaan baduudhaaf ture Oromootu. Oromummaatu baduuf ture. Ummanni Oromoo ummata tokko ta'uu ta'ee jiru afaan tokko ta'uu dubbatu afaan isaas walwaldhaalee ummannichis walwaldhaalee ummachichi akka tokkotti dhaabbachuu waan dadhabeefiti qabsoon Oromoo qabsoon sabboonummaa Oromoo saba gochuudhaatiif eegale. Isa booda mirgatti ce'e. Waa'een mirgaa booda mirgatti ce'e. Ummatichi adeebi'u gaafa jedhan. Mirgi immoo akka gaafa Oromoo protest qulqullaa'ee himameen beeku waan Oromoon barbaadu. Gaafa mirgaas Oromoon kan inni gaafate haqa qabnaadha. Nan sobe haqa qabnaadha miti. Nuti ummanni Oromoo afaan tokko dubbannee mootummaa tokko jala jiraannee mootummaadha qabna turre aadaadha qabna turre afaan tokko qabna turre lafa qabna turre lafa keenyatu nurraa saamame haqa gaafa jennu lafa keenyatu nurraa saamame afaan utuu qabnu akka afaan hin qabne taane lafa utuu qabnu lafeetuu qabnu akka lafa hin qabne taane utuu aadaa qabnu akka aadaa hin qabne taane sababa kanaatiif mirga jenneeti abbaa biyyummaa jennee gaafanne malee mirga akkasittiin gaafanne.
isatu waan haqaa ture jechuudhaaf hin jedhe haqaaf ture kan gaafan. Amma mee ergi gaafa aangootti Oromootu aangootti ba'e ergi jedhame yoo du'uudhaafis ta'e akka har'aa duunee hin beeknu. Akka har'aatti Oromoon ajjeefamee hin beeku. Akka nam tokkottis akka jumlaattis karaa suukanneessaadhaanis akka har'aa ajjeefamee hin beeku Oromoon. Yoo aadaa isaatiif afaan isaatiif salphachuufis ta'e Oromoon akka har'aa salphatee akka har'aa mataa buusee deemee hin beeku. Waan dirreerra jirtu miti waanuma agarru miti. Gaaffiin Oromoo akka deebiteetti haqni Oromoo bakka isheetti deebiteetti waan jechuudhaaf ta'e waan dirree jiru waan ta'e waan irratti wal dhabnu hin qabnu silaatiiti. Yoo dhugaa dubbatuudhaaf ta'e Lammaa Magarsaa kan biyya keessa qabsoo gaafa qabatu namicha muummicha ministeera amma ta'e kan of bira kaa'ee galma Harargee keessatti jedheera. Qabsoon Oromoo deebisuu dhiisaatiitu ittuun adeemamnee jedhe. Yugaandaas dhaqee kanuma jedhe ittuun adeemamnee jedhe. VOA irratti dhaqee akkasuma jedhe nuti uummanni Oromoo laamma isiniif miti gaaffiinan koo. Uummatuma Oromoo kanaatiif gaaffiina ni qabu. Isa ani Oromoodha jedhe Lammaa Magarsaa afaan Oromoo akka itti dubbatu sana inni ittiin deemamne jedhee inni namicha bira taa'ee nutti hime isa dhiifneeti isa kana amanneetiti bilisoomne irraa ka jechuudha jalqabne nuti Oromoon maal taane maaluma taane nuti akka har'aa taane hin beeknu. Doofummaadha moo waldhaalummaadha moo wal jibbuudha moo maal taane ilaa gaaffiina ni qabu kan isaaniiyyuu miti isin amma dandeessan hojjetaadha jirtu. Afaan sana keessa taa'anii du'a keessa taa'anii hiriyoonni keenya warra ajjeefame keessa taa'anii hojjetaadha jiru isaaniin maal gaaffii isaanii qaba. Ani isiniifan qaba gaaffii maal taane nuti. Nuti Oromoon maaluma taaneetiiti gaafa gabrummaan nutti baay'atu isatu bilisummaadha ofiin jechuutti kaane. Gaafa waa dhabuun du'uun nutti baay'atu har'adha kan nuti bilisa maal taane nuti uummanni Oromoo. So gaaffiin ani qabu gara sanadha. Garuu yaadan qaba akkasin deebistaniif immoo isaaniif yaada kenna karaa kan kooti. Qabsoo Oromoonni nitu jennu silayyuu taanaan dura jibba nafxanyaa itti aansee jibba Tigiree ture malee waa'ee haqa keenyaa hin turre jechuudha. Maaliif nam tokkotu masaraa mootummaatti galee jennaan Oromoon nan bilisoomee jedhe silayyuu jibba dhagaa jibba irratti hundaa'e malee qabsoon Oromoo jaalala Oromoo irratti hin turre ture malee Oromoonis Oromummaanis Oromiyaanis akka har'aa balaa jala buutee hin beektu. Har'a diinni kun eenyudha jechuudhaaf hin jedhe kanaan koo. Ulfaadhaa Profeesar Isqeel hayyuu Oromoon qabdu keessaa nama tokko waan ta'aniif isaanitti maayikii isaanitti dhiisee warri kuwwanis na hoffolchaa akkuma gorsaatitti akka dubbatan argattanii gaafii isinii qabaa gaafii isaan isin gaafatan akkaataa itti deebistaniin ani hin beeku miidiyaa kamii irratti illee akka deebistan hin beeku garuu gaafii gaafatamtaniirtanii anamma gara hayyoota teennaatti as deebisaa okay gaafii tokko waluma qabanii haa deebisanii bakka gaafii ayyoo obboleessa galatoome xilloo na jala miliquudhaaf turte ati lakkee anillee maalanii yaanninan dhiyeessuu barbaadu moozaan gaafii alatti Oromoon toleraansi dhabe tokkoffaa toleraans peeshensii walii dhabe maal amma kanaan dura waa'ee tokkummaa bara 2000 irraa kaasee Profeesar Mararaan haasaa ture waa'ee Asmaraa keessattis waa'ee Olfoo kaasee ture sana duras kuni 90 keessas akkaataa itti turre hin beeknu akkaataa nuti itti turre quba walitti qabu ebeluu yaada akkasii qaba yaada koo malee yaadni isaa karaa miti kan jedhutu hunda keenya burjaajesse bittinnoofne jaarman tokko
keessaa miliqee bahuu dadhabee qancarree hafne sanarraa guddanneera. Toleraansii kan hin jedhu diversity of ideas jiraachuun barbaachisaadha kan jedhu waanan itti amaneef amma transformationii waanan agarsiiseefin akkasitti haasaa jira. Tokkummaa maaltu nu dhabsiisa? Maan tokkummaa kan nuti hundi keenya anis yaada koon qaba yaadas innis qaba walii tolerate goone difference of ideas sana entertain goone diina fuuldura dhaabbachuu danda'u sanatti fuuldura nu deemsisa. Tokkoffaa Mararaani Profeesar Mararaan mootummaa jala taa'ee waan itti fakkaatu dubbachaa jiru. Bosona keessatti qabsaa jiru qawwee qabatanii kuni hundumtu yaada addaati jechaadha. Tokko miti Profeesar amma Isqeel waan jedhe qaba. Isinitti garagalee isin gaafata. Fedhi keessa maalinni isin deebisaa jarri achi jala taa'aniiti qabsaa jiru jedhe. Fedhi keenya ani baqataadha. Maqaa baqataa beektu as baqadheetaniin qabsoo keessaa bahee biyya ormaa keessa jiraadha. Convenientiidhanii qabsaa jira. Akkanaaf mijaa'u malee day in and day out qabsaa hin jiru. Kana kan gargar nu baasu. Kanaaf deebiin humna tokko duwwaadha. Namoota yaada akka keessanii qaban jala hiriiradha deebinsa. Jala hiriirati qabsaa. Oromummaa sana utubaa lammaffaa qabsoon bifa addaatiin dhufuu akka dandeessus fudhadhaa because sana mootummaa jala taa'eesi yaada Oromoo utubu amma kaasetti anaaf qabsaadha. Ani biyya ormaa taa'ee amma humna kooti horii gumaachee yaada koos gumaachee yoon akkasitti qabsaa'e qabsaadha. Yoo kana goone yeroo gara tokkotti orma irratti xiyyeeffannee walirratti xiyyeeffachuu dhiifne suni bilisa nu baasa akkasittan amana Oromiyaan ammallee gara fuulduraatti hin bilisoomu. Okay. That's okay. Okay. Daqiiqa tokko jettanii daqiiqa tokko keessatti yaada koo ibsachuu danda'a jedhee yaadu garuu nin dubbadha. I think hundi keenya warri as jirru kun inni guddaan nuun maater nu godhu waan Oromoo natti fakkaata. Namni dhugaa Oromoo ofii isaati of danda'ee argee beekee sanatu itti hir'ate yookiin kanatu harkasaa keessa galuu qaba. Economically, politically, socially, geographically wanti Oromoon dhabe kana waan Oromoon dhabe kana harka Oromoo keessa galchuuf aarsaan irraa eegamu godha jedhee namni waan Oromootiif ofiisaa of danda'ee dhaabbate haga gaafa dhugaan Oromoo sun deebi'utti ciisan qabu jedhee yaada. Warra as jirtan kana isin nan beektan I think Dr. Mararaan na beekanii ana akka dhuunfaatti jechaadha. Mootummaan wayyaanee bara jiru ana nuti dhugaa Oromoo kana arginee dhugaa Oromoo kana falmannee waan jenneef wayyaaneen garii keenya graduate paper keenya nu dhoowwattee garii keenya nu hidhanii garii keenya akka malee nu dararanii especially as keessa namni jiru tokko jira miseensa paarlaamaa ture hin beektani xiqqaa fakkaataa nama guddaa ture ammallee gidduu keessan jira mee tokkicha ol kamee bulisa kiyya ragaan dubbanna gaariidhaan illee hin jira miseensa paarlaamaa Itoophiyaa ture gaafas ONC ture gaafasan miseensa ONC ta'e achi keessa ture jechaadha. Dhugaan kun nutti mul'ateetu dhugaan kun harka Oromoo galuu qaba jinnee dhagaa darbachuu kaane haga harki keenya citutti mootummaan hurbuu miti dhagaadhaan hin bu'uu nuun jedhe mallasaan achumaan dhagaa darbachuu itti fufnee haga harki keenya citutti gaafa darbannu nu ajjeese nu darban garii keenya nu darban. I think Facebook irratti post godheen ture gaafa biyya kana seene Dr. Mararaan faa gaafa ani laaftoo kifla katamaa jedhanii achi Michael Awwitti du'e jedhanii na darban
achi keessaa Dr. Getaachoo Jiggiina fuudhanii Dr. Mararaan faa Profeesar Bayyane Phexros faa gara wanni nu geessan jechuudha gara qayi masqalii nu geessan gaafa san. Ani haaw gaafii kottan deebi'a sun naan afaa. Okay nan fixa. Gaashi baqqeen naman halaalaa beeku. At least gaaf tokko family isaa wajjinan ture aga tokko family kee wajjinan ture gaashi baqqee. Politically innocent ida politically positive motivated namaati si kabanya si jaalanna asumaan si ibsa family kille iddooitti walinan ture so akka kootti namni Oromoo irraa dhalate dallaa fedhe keessa haa jiraatu ideology fedhe haa jiraatu Oromummaa walitti nu qabdi Oromoo kana keessa garuu ideology adda addaa jira jaarmiyaa adda addaa jira jaarmiyaan kun akka gar tokkotti luucee deemu irratti kaafaa'oon maal hojjeta amma isiniin kun har'aan kana kaafaa'oon jaarmiyaadha moo aktivistiidha moo think tankii Oromooti moo isinoo amma failuritii jiru nutti himtanii economical failuritii qabna leadership failuritii qabna political failuritii qabna social failuritii qabna nuun jettanii inni kun hayyee eddii qabanne akkamitti waan kana deebisnee geen gochuu dandeenya namicha tokko takkas nuun jedhe nama Oromoo miti nama wayii takkas naan jedhe sila demokrasiin majoritarianism principle dha majority rule minority right ta'uu qaba biyya keenyatti garuu minority rule majority abuse ta'e otoo minority rule ta'ellee majority right ta'ellee yaa ta'u somehow it makes sense sila minority rule majority dhaaf yoo mirga kellee bareedaadha garuu minority rule majority abuse dha ka Itoophiyaa keessa jiru jennaan akka jedhe uummanni keessa meeqaan hun jedhe Ini gabaabsai. Gabaabsu? Okay. Okay, yeroo biraa wal godhanii dhiisuun dha. It's okay. Kanaafu isin amma Oromoono tokko ta'uu qabaa jettanii namni bara kana keessa sabboonaa jaarmiyaati malee sabboonaa dhuunfaati yoo akka keettan iyyaanne ani diina yoo akka jaarmiyaa keetti iyyaanne ani diina. Oromoo kan jedhu kana Oromoon OPDO keessa jira kaleessa OPDO keessa ta'e gaafa Juwaar kaabaa kibbaa dhiyaalixa walitti Oromoo qabee Oromoon tokko godhee dhiibe sana Oromoon OPDO keessaas kaalaas wal gargaareetu qabsoo kana dhiibe yoo Oromoon tokko ta'e mootummaan amma jiru saa ta'u kaduu sirbitti Oromootti ulfaane qawweeyyuun feesu Oromoon tokko ta'e jennaan isinoo ideoloojiitti boontanii yookiin jaarmiyaa keessatti boontanii Oromummaatti boontanii yoo Oromummaan isin dhukkubsatee namni gara Jawaaris Oromoo Marroonis Oromoo Daawudis Oromoo namni biraas achi jirus Abiyyileen Oromoo ofiin jedhee inni Oromootti beekna isin akka jaarsa Oromootti akka intellectually Oromootti Oromoo tokko fiduun immoo mataan siyaasaa yookiin jaarmiyaan tokkoon taane jaarmiyaa yoo ba'e nama jala ba'a isin jala nama jira abaa'oo jala nama jira garas nama jira achi keessa Oromoo jira isa sana fidhamoo ideoloojii isa achi keessa jiru sana boojinee yookiin immoo sana assimilate goone gar tokkotti luuccesuu dandeenya isin kanaaf deemtanii Sinto siyaasa harkaa qaba sinto beekaadha jaarmiyaan keessan kun isin harkaa muuxamee dhume Oromiyaa xiqqoo jedhan Minnesota keessa jiraatu asii Oromoon arga jedhee dhufe malee as keessa Oromoon jiru hagana feeleritii kana dhundhullee abiyyumarra keenya deebinu nuti feeleritii hin qabnu nuti wal deeggarra waliin jirra dhugaa dubbachuudha abiyyi jala Oromoon hin jirtu Oromoo sana finnu bas ideoloojii keenya waan amanne hin finna moo kam goon ideoloojii bareedaa gurra namaatti tolu ija namaatti tolu qalbii namaatti tolu addunyaatti tolu uumne Oromoo gar tokko luuccesuu maal jedhame Raabaadoori keessatti Profeesar Hisqeeliin gaafas bareedaa turtan gaafa Raabaadoori keessatti waan Oromoo dubbattan ibsitan Oromoon akka malee isin jaalate isin jala deema addunyaatti Oromoo urgeessitan har'a walirratti kaatan inni kun kana jibba inni sun sana jaarmiyaa keessatti wal jibba namni isin akka illiitii Oromootti akka hooggantoota siyaasaa Oromootti rakkoo jiru kan homaa nuti keessaan qabnu filaritiin kun isin ilaaltu keessan jiru filaritiin kun hin qabdani filaritii kan abiyyu mara keenya dhiirnu bas abiyyu haabadu abiyyu daawun abiyyiidhaan dhumatti bas kana rakkoon kanaafuu akkan jedhutti rakkoo gamasiin jiru moof rakkoo ittiin sana mootu ijaarradhuu ka jedhu wayii jira akkas jedhe namichi sun nama Oromoo miti nama xiqqoo takkatti nu bulchee jennaani akkas jedhe isin meeqaan aan jedhe anti 40 mallee jenne 60 jedhe miliyoonii 60 jedheen warroo meeqaan aan jedhe miliyoonii 6 jedheen jennaani at least naan jedhe miliyooniin 6 keessan silaa ijaaramtanii jiraatan 60 keessa miliyoonii 60 keessa 6 ijaaramtanii reeshoon keessa wal qixxaata ture isin miliyoonii 6 jettan malee namni isin ijaarrattanii qab miliyooniin 6 waliin taanedha 60 keessa at least miliyooniin 50 wal dhagaan jirtanidha amma dubbii dhiisi bilisummaa feetanidha yoo xiqqaate biyyi isaa miliyoonii 6 ta'ee ta'anii miliyoonii 7 ijaariitii in all regard irratti apply godhee qabsoo irratti apply godhee
dismantle gochuu dandeessaa. Humni nuti of keessaa qabnu hayyee jibbi callaan hin taate dismantle gochuu dandeenya. Politically ideoloojiin keenya akkatti nuti deemnu akkatti nuti yaadnu akkatti nuti hojjennu mootummaa jiru kana challenge godhee dhiibee danda'u Dr. Malammaan nuun jedhan. Uummanni Tigiree miiliyoonii 6 taateetu kun hoggama ceetee laga ceeteetu waan barbaaddu mootummaa irraa argatteedhaan. Dhugaa Oromoon akka akkas ta'u gochuu jirtanii isinoo sabboonummaan keessan dhaabatti boontanii Oromoon hin boontanii Oromoon abaa'oo keessa jira Oromoon kabraa keessa jira Oromoochi jiru wajji walitti dhuftanii waliin dhaggeeffattanii. Isiniin jaarmiyaa jennu moo isin jalatti akka hawaasaatti ijaaramnee fincila diddaa gabrummaa sana kaafnu moo paartii keessan dhufnee jabeessuu moo akkam goonu Oromoo jabeessuudhaaf. Akkamitti Oromoo kana jabeessuu dandeenya? Oromoo tokkoomsuu akkamitti dandeenya? Isinoo mishiniin keessan isin jalatti ijaaramnee qabsoo geggeessina moo jaarmiyaa wajji walitti dhufu yoo ta'e moo isintu poozishinii qaba isintu walitti nu fide moo akkamitti Oromoo gamaa gamas ideoloojii adda addaa dallaa adda addaa keessa jiru oodhaan yookiin Oromoodhaan walitti finnaadha gaafin keenya. Thank you. Ulfaadhu baay'ee galatoomii uduu yeroo dheeraallee sii kennineetti ittiin gaddu ture dhugaa baguma gaafatteeyyuu.